Nagaanii fi araarri Waaqayyoo isinii fi hawaayatu dhaggeeffatootaa fi hordoftoota miidiyaa fayyinaa yuutuubii, tiiktookii, feesbuukii keenya Gooftaan Yesuus isin haa eebbisu jechuun barbaadan dhumaa dursaa. Yeroo kana waan keessa koo jiru tokkoon isiniif kadhachuu barbaada. Isaayaas 49 lakkoofsa 8 irraa kaasee dubbiin Waaqayyoo akkas jedha. Ammas Waaqayyoo yeroo ana biratti jaallatame fudhatametti isiniif nan deebisa. Guyyaa fayyinaattis sin gargaara. Ani sin eegaa karaa ani saba hundumaa wajjin kakuu galus sin godhadheera. Sagalee kana dhaabadhamee deeqaa xinnoodhaaf Waaqayyoo isin kadhachuun barbaada. Hin kadhannamee gooftaa keenya kan taate waan hundumaa gararraa kan jirtu mo'aa bara baraa, jabaa bara baraa, gargaaraa bara baraa, abdii bara baraa, eebba nama hundumaa kan taate mootii malee mo'amtee kan hin beekne, caaltee malee caalamtee kan hin beekne, hafuura qulqulluu yeroo kana isin kadhadha. Ilaa kunoo yaa Waaqayyo, Gooftaa Yesuus Waaqa jabaa warra fayyinaa TV hordofan, feesbuukii, tiiktookii fayyinaa TV hordofan akkasumas ganaa hordofuuf kan deeman lafa isaan jiranitti dhiphina garaagaraa warra qaban, ba'aa adda addaa warra qaban, gaaffii garaagaraa warra qaban, waajjira mootummaa keessaa kan dhiibaman, ciqileen kan irra jiru, kan jibbaman, sadarkaan barumsa isaanii guddaa, sammuu hoogganuu warra qaban, garuu nama dhabuudhaan gadi qabamaa kan jiran, mana barumsaa keessaa baratanii, qo'atanii, qabxii gaariitu eeganii, qabxiin gajjallaa kan dhufuuf, gabaa keessa nagadanii, suuqii banatanii nagadanii, eebbi isaanii kan nyaatamu, qotee rakkuma namaa bu'aan koo godhu xinnoodha kan jedhan, nan tajaajila garuu balballi eebbaa, balballi hojii koo cufamaadha kan jedhan, hafuura qulqulluu sin kadhadha yeroo kana mana kiimii keessatti gatamanii kan jiran, du'a kan eeggataa jiran, yakka tokko malee, balleessaa tokko malee, waan xinnoorraan dogoggora garaagaraa itti sassaabuudhaan, hamaa godhanii ilaaluudhaan mana hidhaa garaagaraa itti gatamanii kan jiran, ilma Waaqayyoos jiraataa yeroo kana isaan bira gahi. Maqaa Yesuusiin harka du'aa keessaa baase. Maqaa Yesuusiin balbala gaddaarraa bane. Hidhaan warra hidhamanii hiikamu. Warri eebbi isaanii nyaatame haa gadhiifamu. Warri qabxiin isaanii jalaa gadi dhumaa jiru ola ka'u. Tajaajilli isaanii warra dhukkawame gaaratti ola ba'u. Nagadanii kan eebba dhaban eebba taabaan. Waajjiruu jila keessaa kana cuucaman ciqilii isaan qabee jiru irra jiru keessaa maqaa Yesuusiin baaseera. Maqaa Yesuusiin baaseera. Maqaa Yesuusiin baaseera. Kan isaanii mormu irraa dheera. Ergama salphina isaanii barbaadu salphisi. Kan du'a isaanii barbaadu ajjeesi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin eebbi Waaqa irratti haa dhufu. Amma yeroo kana lafa isaan jiranitti gurra isaanii gubbaatti bilbila galataa sammuu isaanii irratti eebba. Maqaa Yesuusiin dhangalaasa. Sagaleen gaddaa, sagaleen yaaddoo irraa kan dhaame haa ta'u. Abdiin isaanii deebi'ee haadhatu. Lafa jiran keessaa fayyinaan haa ka'an, humnaan haa ka'an, dibataan haa ka'an, ulfaan haa ka'an. Maqaa Yesuusiin kaaseera. Maqaa Yesuusiin kaaseera. Maqaa Yesuusiin kaaseera. Yeroo viidiyoo kana ilaalan bananii gaafa dhaggeeffatan, ameen jedhanii gaafa fudhatan, maqaa Yesuus Kiristoosiin qooda salphinaa ulfina, qooda boochaa gammachuu, qooda gaddaa ililleedhaan iddoo jiran keessaa ba'an. Maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbiif nagaan isaan irratti haa dhufu. Galanni isaan amarsu mana jiran keessatti, mandara jiran keessatti, waajjira jiran keessatti, mana barumsaa keessatti, qotee bulaa keessatti, mana kiimii jiran keessaa, mana hidhaa jiran keessatti, misiraachoo miilli galataa isaan biraa haa qabu. Dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin dubbiin kun irratti raawwatamu. Fayyinaan misiraachoon achi isa baane maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sheer gochuudhaan, koppii liinkii gochuudhaan peejiin kun namoota hundumaa kan qabu godha. Yaadaa fi waan tokko qabattanii nu barreessaa. Gooftaan isin duukaa naafa jiraatu viidiyoo biraan isinitti deebi'a. Eebbi araarri Waaqayyo isin haa marsu. Fayyaanaa ta'a. Isin jaalladhaa. Araarri Waaqayyo isin duukaa jiraatu. Ameen.